garuu yoo ofii dura ofii ta'iti hambaa ta'e dura ofii ta'e mana kee yoon jabeessin mana kee yoon qulqulleessin humna mana keetii yoon to'atin konsolideetii yoon godhin Itoophiyaafis hin taatu naannoofis hin taatu mana kee yoo to'atte sabni keetii wajjin yoo jiraate dantaa saba keetii yoo dursite humna cimaa yoo taate gariin jaalatee itti makama gariin abdatee itti makama kuun immoo sodaatee osoo hin jaalanne itti makama mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan saba kee kabajuu baannan saba kee dhagahuu baannan hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan ala qofa yoo kan laaltu taate arra yoo harka sii dhayanii boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhagnaan sitti ka'an. Kanaaf gorsi muummicha ministeeraatiif illee Oromoo xiqqaa guddaa kennu maali? Waan gaariin hojjetamee jira, waan gaarii hojjennee jira. Waan Oromoos jabeesse Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baasee naannoo asanitti hafuura nagayaa fide hojjennee jira. Itti fufiinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hunda'a. Itti fufiinsi waan kana Oromoo cimsuu irratti hunda'a. Akkuma yeroo kaan jeetti humna yeroof maallaqa qabnurraa harki wayyabaa harki 70-80 saba keenya irratti ba'uu qaba. Akka Oromootti uummata keenya cimsuu irratti ba'uu qaba. Ka itti aanu qabsoo kanaaf uummata kanaaf fira horachuu irratti fuulleffachuu barbaachisa. Nama keenya dagannee uummata keenya dagannee karaa irra dhufu irraanfannee qeerroo keenya irraanfannee orma gammachiisuu qofa irratti yoo kan fuulleffannu taate alagaa gaafa kolfaa jenna.